Omoti nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota sagantaan keenya kamisaa eegaleera. Mootummaan Eertiraa humna eeggataa jumlaan guuruu eegaluun yaaddoo keessa galuu jiraattotni BBC'tti himan. Sir'aat kullu boosaታት ከተማታትን Sirnichi magaalaa fi baadiyyaatti waraana isaa bobbaasee nama jumlaan guuraa jira. Dubartoonni garaatti baatan, abbootiin jaaranii fi haadholiin dhiphinaa fi sodaa keessa jiru. Seenaa barsiisaa Yuunivarsiitii Dambidolloo hojii tola ooltummaan beekamu akkasumas muuziqaan Oromoo qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuu keessatti gahee bahaa jiru ija ogeessa turizimiin. Kanneen coo gammachuu laaltee amma kawaayee lubbaa buran namni sirba keessa uumamni sun eessa jiraatu deemee ilaale kan jirtu keessatti hawwii guddaa keessatti uumuu danda'a. Kana biddoo galaan faallee fudhattee vaayiliinii kan yagallee siraas. Odeessaalee kaanis qabnaan Galaanaa Balaa nu waliin tura. Dhuma torbee darbeetii eegalee Eertiraan humna eeggataa waraanaa atattamaan waamuu fi jumlaan guuruu eegaluu biyyattii keessatti yaaddoo uumuu jiraattotniif xiinxaltootni siyaasaa BBC'n dubbise himaniiru. Miseensonni humna eeggataa waggaa 55 gad jiran atattamaan gabaasan godhan taanaan maatiin isaanii rakkoof akka saaxilaman gabaasamee ture. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaana Gabramasqal gabaasni BBC wanta lafa jiru jallisuuf itti yaadamee kabocameedha jechuun komatanii turani. Sochiin waraana Eertiraa keessaa jabaachuun kan dhagahamaa jiru TPLF loltootni Eertiraa gama hedduun Tigraay irratti waraana banuu wayita himachaa jiranitti. Firaa'ol Balaay dabaltee sinitti himti. Mootummaan Eertiraa namoota umriin isaanii hamma 55tti jiran waraanatti akka makaman ajajuunsaa kan dhagahame kamisa torbee darbe ture. Maatiin namoota humnaan fudhatamanii fi humnoota eeggataa ta'anii sodaa fi yaaddoo qaban BBC'tti himaniiru. Sirnichi magaalaa fi baadiyyaatti waraana isaa bobbaasee nama jumlaan guuraa jira. Ijoollee isaanii, abbaa warraa isaanii ka biyyaa bahanis tahee ka biyyuma keessa jiraatanii waraanaaf hiriiruu hin feene mana seenanii sakatta'anii maatii isaanii manaa baasanii gataa jiru. Guyyaa 20 keessatti xumuruuf yeroo kaahanii uummata dararaa jiru. Qabeenya isaanii saamanii horii isaanii bakka tokkotti walitti qabaniiru. Dubartoonni garaatti baatan, abbootiin jaaranii fi haadholiin dhiphinaa fi sodaa keessa jiru. TPLF Eertiraatti hanga jijjiirraa mootummaa fidutti kaayyoo qabatee jira jechuun Yemaana Gabramasqal waabeeffatee barreesseera. Marsariitiin Tasfaanius kutaa Eertiraa gara baddaas qaama Tigraay guddittiitti dabaluuf karoora akka qabuu fi Eertiraan ofirraa ittisuuf mirga akka qabdu ibsaniiru jechuun gabaaseera marsariitichi. Xiinxalaa siyaasaa fi falmaa mirga namaa lammii Eertiraa Sangaal Waldanisaa yaada Yemaana Gabramasqal dubbatan jedhamee ilaalchisee yaada kenneen mariin araaraa Itoophiyaa wajjin eegalame xumurame rakkoon Tigraay wajjin jiru Eertiraan mootummaa Itoophiyaa wajjin karaa dippiloomaasii xumuruu qabdi ture jedha. Waa'ee himata yaaddoo nageenyaa biyyaalessaa Tigraay irraa ka'a jedhame ammoo himannaa qaama sadaffaan hin mirkanoofne ta'uu eeruun biyyi tokko rakkoo keessoo yoo qabaatte ofitti deebitee jalqaba lammiilee olaantummaa seeraan gaggeessuu fi guddina diinagdee argamsiisuu akka qabdu ibsa. Mootummaan Eertiraa keessoo isaa ilaalee rakkoolee qabu fure uummata isaa tokko gochuun karaa dimookiraasiin osoo gaggeesse humnoonni diina jedhaman hiika hin qaban ture jechuun biyyattii keessa haala rakkisaa jiru agarsiisa. Xiinxalaan kun dabaluunis otoo maatii diiganii biyyan eegaa jechuun wal hin argus jechuun dubbata. Jalqaba irratti bu'uurri biyya tokkoo maatiidha. Wanta mataa jiru yoo ilaalle garuu maatii kan diiguu fi balaa hamaarra kan buusudha. Maatii diigaa fi dadhabsiisaa biyyan eegaa jechuun wanta wal'iitudha. Kanaaf wanti gaggeeffamaa jiru haala kamiinuu fudhataman qabu. Siyaasa Eertiraa itti dhiyeenyaan kan hordofuu fi mirga namaaf kan falmu Daas Balaa Maharii ammoo yaada Yemaana Gabramasqal haleellaaf saaxilamneerraa jedhu mala abbootiin irree dhugaa jalaa dhokachuuf uumanidha jechuun kufaa godha. Xiinxalaan siyaasaa kun Eertiraatti maatiin horii isaanii osoo hin hafin qabeenyi isaanii jalaa hatamee akka jiran ibsuun namoonni gadda guddaa keessa akka jiranii fi
biyyattii keessatti seenaa dukkanaa'aa ta'e galmaa'ee akka darbu dubbata. Ijoolleen ishee lama waraana keessa jiraachuu kan himte jiraattuun Eertiraawwiin ta'an immoo hanga yoomitti dhiigaan jiraannaa jechuun gaafatti. Uummanni Eertiraa garaa qulqulluun Waaqayyoo irraa araara akka kadhatus gaafatti. Loltootni Eertiraa gara naannoo Tigraayitti galuun haleellaa raawwataniiru gabaasa jedhu hordofuun gamtaan Awurooppaa gochichi lolicha caala jabeessaa jechuun akeekkachiiseera. Gamtaan Awurooppaa qaamoleen hunduu waraana dhiisanii uummata isaaniif jecha marii nageenyaatti akka deebi'an irra deddeebiin gaafannaa jechuun hoogganaan dhimmoota alaa fi imaammata nageenyaa EU Joseph Borrell ibsaniiru. Dhaggeeffattoota amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti kan hirmaachaa jiran itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin dhaabbatichatti qaama deeggarsa namoomaa qindeessu ka hoogganan Maartin Griffiths waliin mari'atan. Obbo Dammaqaan Itoophiyaa keessatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa warreen deeggarsa barbaadaniif dhiyeessuu jabeessuun akka barbaachisu ta'uu hooggantichatti himuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibseera. Griffiths deeggarsa dhiyeessuu irratti mootummaa waliin ta'ee akka hojjetu ibsuunis gabaasameera. Itoophiyaa keessatti namootni deeggarsa namoomaa barbaadan miiliyoona 20 ol gahuun gabaasaaleen ni mul'isu. Pireezidantiin Keeniyaa dhiyeenya filataman biyyooti addunyaa sooreyyii liqaa biyyoota Afrikaa akka dhiisaniif gaafatan. Yaa'ii waliigalaa UN'tti haasaa akka taasisan William Ruto kaffaltii liqaa Afrikaa irra jiru guddina ishee gadi qabaa jira jechuunis dubbataniiru. Yugaandaatti namoonni vaayirasii Iboolaan qabamuun booda biyyoonni Afrikaa bahaa Keeniyaa fi Taanzaaniyaa labsii of eeggannoo baasan. Biyyooti lameen kunneen daangaaf buufata xiyyaaraa irratti qorannoon akka taasifamuuf garee hundeessuu isaanii beeksisaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboon hanganuma. Muuziqaan baroota gidduutti meeshaa Oromoo fi Oromiyaa beeksisuuf akkasumas ibsuuf tajaajilaa ture. Muuziqaa viidiyoon dabalanii dhiyeessuun eegalamuu dura weellistootni Oromoo walaloo fakkii uumuuf ga'umsa qabuun Oromiyaa fi waan Oromiyaa keessa jiru ibsuuf yaalaniiru. Amma bara teeknooloojiin ammayyaa dhufetti ammoo kilippiiwwan muuziqaa gola Oromiyaa keessa wanta jiru agarsiisuun damee turizimii Oromiyaa guddisuuf gahee baachuutti jiru. Akka fakkeenyaatti weelluuwwan haaraa Gadaa Hamdaa kana jedhiinii fi Ibiddoo Galaan Walashee xiqqoo boodatti yoo deebine ammoo sirbootni Galaanaa Gaaromsaa Walagarraa fi Leencoo Gammachuu Saglii kaasuun danda'ama. Ofii gahee muuziqaan guddina damee turizimiif taphataa jiru ija ogeessa turizimiin akkamiin ibsama. Komishinii Turizimii Oromiyaatti itti aanaa komishinara kataan obbo Naggaa Wadaajoo dubbifneerra. kanneen akka Shantam Shubbisaa fa'aa, kanneen akka Alii Birraa, Qamar Yuusuf fa'aa hanga danda'an Oromiyaa kana, dachee Oromiyaa kana, waa'ee seenaa eenyummaa Oromoo kana, bakkeewwan hawaasa turizimii Oromiyaan qabdu miidhagina ishee sirboota isaanii keessatti tuttuquudhaaf yaadaniiru hanga danda'an waan gaariis hojjetaniiru. Gidduu gidduutti immoo yeroo kilippiin hojjetamu gaamma inspaayireeshiin akkasii immoo isaan keessatti uumamaa jira. Impireeshiniin nuti uumaa jirrus immoo salphaa miti. Ispeeshaalii viizit Oromiyaa jennee waggootaan lamaan darban keessatti hojiilee nuti hojjetaa turre namoota baay'ee biraa fiidbaakii gaggaarii akka qabnu beeka. Kunis nu jabeessa. Garuu nu qofaa keenya dubbanniif osoo hin taane Oromoon martinuu carraa argate maraan waan qabu maraan osoo Oromiyaa nu beeksise waan uummanni kun qabu, waan uummanni kun addunyaadhaaf gumaache, waan uummanni kun akka nama tokkotti fi akka uummata tokkotti Afrikaadhaaf, addunyaa kanaaf, biyya kanaaf wanta inni gumaache kun sirriitti ol fuudhamee leellifamuu qaba. Innumti kunillee si xiqqaata. Akkuma jettan muuziqaanis hojii turizimii kana deeggaraa jira. Isinoo hagamta akka hojii kana yookaan damee kana tumsaa jirtu. Karaa hundumaan diijitaal ispeesii kanarratti sirriitti yoo fayyadamnee Oromiyaa piroomootoo gochuu dandeenye kan jedhudha yaadiin nuti qabnu. Akka keenyaatti waan qabnu maraan hojjetaa jirra. Warreen immoo hojjechuudhaaf kaka'an immoo nu biraa fuuteejii adda addaa fudhachuudhaaf warra dhufaniif illee garaatti hin jabaannu hin kenninaaf. Warruma ijoollee keenya dhiisiiti kanuma hin ta'inuufu osoo dhufanii waa'ee Oromiyaa dubbachuudhaaf yoo barbaadan hin kenninaafi. Kanas immoo gochaa turre jechaadha. Fakkeenyaaf aartiist Taaddalaa Gammachuudhaaf waa'ee Oromiyaa isaaf muuziqaa qeenxee baasii kana isaaf fuuteejii kan kenninu jechaadha. Kanneen birootiif illee fakkeenyaaf Yeegallee Siraaj vaayiliniidhaan bakkeewwan hawwata turizimii adda addaatti yeroo deemtee qopheessitus adda durummaadhaan deeggarsa goonee akka inni kun gadi bahu gochuu irratti illee yaa production company ta'uu baannus at least waa'ee Oromiyaa wanta gaarii akka dubbatamu hin barbaanna waan ta'eef isa kana deeggaruu
boodatti nafne jechaadha. Nu akka komishinitti suuraa fi suur-sagalee waa'ee Oromiyaa hawwaasa turizimii Oromiyaa ibsuu danda'u 150 ol walitti qabnee jirra jechaadha. Waggaa 2 gadi jechuudha keessatti kana goonee jirra. Fakkeenyaaf isin sooshaal miidiyaa irratti pireezensii muraasa qabdu garuu muuziqaan immoo namoota karaa feesbuukiidhaan dhufee wanta isin beeksistan laalu caalatti dachaa hedduudhaani karaa muuziqaadhaan namni wanta isin dhaabbattaniif argu hin baay'ata. So akka waltajjiitti muuziqaa kana itti fayyadamuudhaaf dhiibbaa keessan dabaluu dandeessu sanarratti akkamittiin hojjechuudhaaf yaaddan waan jedhu. Yaa dhugaadha. Nu akka tuulii tokko ittiin fayyadamna aartiin kun. Sirbuma tokko kiliippii tokko laalee erga laalee booddee sirba sanaan bashannanii bakka kanas daawwachuu qaba jedhee dhufuu danda'a namni. Fakkeenyaaf amma sirba guutuu abarraa tokko fudhattee bakki ittiin suur-sagalee isaa yeroo argitu baay'ee bakka sana deemiti jedha. Sirbichis deemi jedha. Kan Leencoo Gammachuu laaltee amma kan waa'ee Lubbaa Booraan namni dura sirbe keessa. Uumamni sun eessa jira tun deemee ilaale kan jedhu keessatti hawwii guddaa keessatti uumuu danda'a. Kan Abiddoo Galaan faallee fudhattee vaayolinii kan Yagallee Siraaj kanneen biroo baay'een jiru. Kanneen fa'aa yoo ilaalte bakki kun eessaa tun deemi jettee intana jetta. Tokko muuziqaan dhuunti mataasaa si bohaarsa. Asiin immoo bakka hawwata turizimii bakka hawwata miidhagaa sanattu si fuuldura jira. Irra deddeebitee si ilaalta. Muuziqaa sanaaf hordoftees immoo bakka sana daawwachuudhaaf hin deemta. Wanta akkasii hin jira jechaadha. Kanaaf karaa kanaan nuti isa kana deeggaruun duubatti hin deebinu. Deeggarsa yeroo hundumaa maallaqa nama duratti dhufa. Sanaa ol garuu deeggarsi imaammataan jira. Deeggarsi teeknikaan jira. Namoota kanaaf haala mijeessuun salphaa miti. Waan kana jira. Karaa hundumaanuu garuu isaan cinaa hiriiruudhaaf wanti nu dhoowwu hin jiru jechuudha. Odeessa keenya ka xumuraan Dabaloo Ittaanaa jedhamu godina Wallagga Lixaa aanaa Qiilxuu Kaarraatti dhalatanii guddatan kolleejjii fayyaa Yuunivarsiitii Dambidoolloottis barsiisaadha. Warra mana otoo hin qabaatiin ala bulaniif dahoo ijaaruu fi ijoollee immoo barullee dhabanii barumsarraa akkan hafneef barulleetti bitu. Hojiin tola hojjetan kanaaf karaa miidiyaa hawaasaa qarshii walitti qabu. Yoo dhaban immoo giphii isaanii keessaa baasanii gargaaru. Seenaa isaanii Habtaamuu Xibabuutti himaniiru. Hojii tololtummaa waan muraasaan hojjedha waggaa muraasaa kaasee hojii kanas dalagaa kana kan jalqabe yeroon kutaa salgaffaa baradhu ture godinuma kana keessatti Wallagga Bahaa keessaa tokko qabna Naqamtee keessaa lixa Wallaggaa keessaa gara mana 10 jira harka qalleessa mana hin qabneef mana 11 ijaarsiseera achi keessaa maatiin 3 kiraayii kennatanii ittiin jireenya isaanii gaggeeffatu namoonni kun istaatasii adda addaa irra turan inni kaan karaarra taa'ee kadhataa inni kaan nama dhibee sammuu godhatee waggaa 18 daandii irra turedha isattamma hunda isaasii kaasuu hin danda'u. Ganna kana garuu maal yaada ture yeroo ammaa kana ikonomii kiraayisii biyya keenya mudatee jiruun yoo xinnaate daftarrii barataan tokkotti baratu qarshii 65 inni xiqqaan qarshii 55dha. Ijoolleen hiyyeessaa barumsa barachuu waan hin dandeenyeef sooshaal miidiyaa irratti rakkoo kana beeksisee kun gaafadhe namni naa gumaachuu danda'een feesbuuk taayimlaayinii irratti dhoobuu jalqabe waaqayyo isaan eebbisuu. Hordoftoonni koo fi hiriyoonni koo qarshii 100,000 123,192 naa gumaachanii isa kana harka qalleeyyii ijoollee abbaa fi haadha hin qabne qaama miidhamtoota adda addaa aanaa Gimbii baadiyaa fi bulchiinsa magaalaa Gimbii keessa kan jiran akkasumas ijoollee 4 magaalaa Dambidolloo magaalaa Qiilxuu Kaarraa keessaas ijoollee 5 kan ta'anii walumaa gala nama 200 oliif qubeessaa fi qalama isaan ittiin barreeffatanii daftara akkasumas warra qaama miidhamtootaa fi korojoo isaan itti daftarii baatanii seremonii bareedaa godhee gumaachee jirani. Mee gargaarsi keessan kuni rakkoo barattoota kana hagam fura keessattuu amma gatii dabtaraallee siinaaf kaastaniirtu hagam salphisaaf rakkoo isaanii kan maatii isaanii. Magaalaa Matikkoo godina Wallagga Lixaa keessa jiran magaalaa godinaa Gimbii keessatti kaffaltii mana barumsaa dhuunfaa yoo ilaalte abbootii qabeenyaa namoota qabantu barsiifata. Daa'imman kun mana mootummaatti kan baratan baay'een isaanii isuma mana mootummaatti baratan yeroo kana ganna kana qarshii 1,000 2,000 kan hin qabne 100 200 kan hin qabne maatiin jiraachuu danda'u. Daa'ima 3-4 immoo barsiisu. Daa'ima tokko barsiisuuf yoo xinnaate qarshii 1,000 ol gaafataa jechaadha. Iskiriptoodhaa fi daftara bitanii mana barumsaatti erguun. Kanaaf rakkoo hawaasa kanaa rakkoo irra miidhamaa jiran kanaa persentii baay'eedhaan furadheeni kan inni yaada kennuu danda'u. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa kan isinitti himaa ture ani Galaanaa Balaay akka qopheessiteef Firaa Ol Balaay ogeessa teeknikaa Deevid Muwaasaaruu waliin ta'uun waan nu hordoftaniif ulfaadhaa horaa bulaa.